Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun qophii dargaggoo addeessaati. Qophii dargaggoo addeessaa keenya irraatiin ammoo keessummoota qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumuraatti nu faana turan affeerraa keenya. Qopheessaan qophichaa an Firoomsaa Kabbadaati. Hanga xumura keenyatti nu faana ture. Hayyee kuma baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegdan. Mee seensaa bakka nu tolutti eessaa akka dhuftanii fi haala guddina keessanii nutti himaa. Tole. Ani maqaan koo Kumaa Warquun jedhama. Gaheen hojii kootii shubbisaadha. Kanan dhufe immoo magaalaa Sabbataarraa. Ayyee duraan dursee baga kanaan isin ga'e jecha ani Daraartuu Ashannaafin jedhama shubbistuudha. Kanan dhufe Gullalleerraa. Akkamiin gara shubbisaatti dhuftan? Shubbisaa akkaataan itti dhufne yookaan immoo akkaataan itti dhufe jalqabuma gaafuma daa'imummaarraa jalqabee hojiin aartii yookaan immoo kennaan illee jiraachuu danda'a. Kennaarraa immoo muuxannoon illee dhufuu danda'a. Garuu jalqabumaan gaafa maatii kootii horii illee tiksu sirbuullee nan jaaladha. Akkasumallee baadiyyaa keessatti raganni hin jira, mana sargii hin jira, mana dabootti illee jira. Achirratti oduma sirbinuu fedhiin nu keessatti uumame. Hawaasa keessattis baay'ee sirbitaa jecha. Tanama. Ayyee akkuma inni ibsee anillee akkasuma dhalootaan baadiyyaatti hin dhaladhe. Baadiyyaatti gaafa dhalattu waa hedduu fudhachaa baata. Akkuma inni jedhee mana gaa'ilaa ta'uu danda'a. Yeroo daboon jiru ta'uu danda'a. Waa laalaa baane osoon barbaadin artiin immoo nu keessa jirti jechuudha. Kanaafuu dhugaa dubbachuuf daa'imummaarraa ka'ee fedha isaa qaba. Garuu gara maatiitti yeroo baay'ee artii kana fedha isaan qabanii na dhorkaa turanii guddinaan booda garuu dirqamananii gara isaatti dhufeen jira jechuudha. Mee kiliippiin yeroo durii fi amma yeroo ammaa kana immoo hojjetamaa jiran garaagarummaa akkamii qabu? Garaagarummaan gidduu kana jiru garaagarummaa akkamiiti? Kiliippiin yeroo durii fi kiliippiin amma hojjetamaa jiru garaagarummaa guddaa qaba. Tokko maalidhaan hojjete haaluma hojii yookaan immoo dur namoota muraasa warreen kiliip irratti ba'anii shubbisa hojjetan namoota muraasa turan. Har'a garuu gaafa laallu shubbistoota kumaatamatu jira jechuudha Oromiyaa keessatti. Keessattuu giddugala kana keessa shubbistoota kumaatamatu jira. Maaliif jennaan kaleessa illee qulqullinni kaameraa illee hin jiru. Tarii gaafa shubbisan har'a nuyi keeroo jennee wanti walitti finnee uumnu wayitu jira. Garuu dur keeroo wanni jedhamu sun hin jiru. Akkasumatti jalqaba gaafa itti seenan shubbisaniituma bahu jechuudha. Akkas ture. Garuu waan qulqullina qabuudha. Hanqina kaameraawwan garaagaraa irraa kan ka'edha. Dur kaameraa qulqullina qabu hin jiru. Har'a garuu kaameraa qulqullina qabaatu dhufe jechuudha. So garaagarummaan isaa isa kana. Fooyyereera jecha. Hayyee mee haga yoonaa kiliippiiwwan meeqa hojjetaniiti kan isin jirtan? Ayyee ani dhugaa dubbachuuf lafaa dhuftuudha. Agas mara kiliippii hedduu hojjedheera. Garuu agas mara hojii na baasuun hojjanne. Akkuma koo warreen lafaa dhufaa kanaaf hin hojjedha. Agana jedhee garuu ibsuun barbaadu. Mee shubbisaan tokko guddina aartii Oromoo keessatti gahee akkamii qaba? Yookaan immoo wanti sarraa eegamu gaheen isaa maali? Guddina aartii Oromoo keessatti. Shubbisaan tokko guddina aartii Oromoo keessatti gahee guddaa taphata. Maaliif jennaan fakkeenyaaf amma godina tokko keessa Shawaas haa ta'uu, Wallaggaa haa ta'uu, Jimmaa haa ta'uu, Arsii haa ta'uu shubbisaan kamiyyuu fakkeenyaaf godinaaleen Oromiyaa keessa jiran aadaa garaagaraa qabna jechuudha. Haalli aadaa yoo jennu haalli rukuttaa yookaan immoo riitimiin muuziqaa sun qabu garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf Shawaa keessa teenyee Shawaan ragada mataasaa hin qabaa, dhiichisallee qabaa. Inni sunillee akkaataa itti sochii mataasaa qabaa jechuudha. Wallagga soo jedhamne akkuma aadaa isaa sanitti kunkummeen illee hin jira, geelloon illee hin jira, yuusin kun illee jira. Isaan kanaan guddina uummata yookaan immoo uummata saba kanaatiif shubbisni yookaan walumaa galatti ibsituu eenyummaa saba tokkooti jechuudha. Shubbisni jechuun calaqqee aadaa saba tokkooti. Fakkeenyaaf shubbisuma amma akkuma fakkeenya sii kaase Harargee osoo deemne Harargeen akkamitti aadaa isaa san baasee fakkeenyaaf weellisaan tokko hin weellisa. Weellisaan gaafa weellisu sun loqoda mataasaa fayyadameeti jechuudha. Gochaan immoo achirratti raawwatu yookaan immoo rukuttaan achirratti raawwatamu sun kan Harargee akkamii Harargeen shubbisa akkamii qaba yookaan immoo waan san jennee gaafa baasnee mul'isnu lakkaa'idaa shubbisni Harargee kana fakkaata, shubbisni Jimmaa kana fakkaata waan akkasii san jennee jechuudha. Guddina biyya tokkoo yookaan immoo
ibsituu calaqqee yookaan immoo saba tokkooti jedhee nan ibsaa jechuudha. Hayyee dabalataan ani wanti jedhu yoo jiraate jechi shubbisaa jechuun maqaa isaa tokko haa ta'u malee waan hedduu nama tokko dhaabdee godinaalee daawwachuu nama dandeessudha. Shubbisa gaafa jennu jechuudha. Waan salphaa miti namoonni garuu haalli isaa isaaniif hin galle gaafa shubbisaa jedhanii jechuudha waama tokkotti fudhatu. Akka kootti garuu akkan ta'ee darbe yookaan immoo haalan dabarse irratti baay'ee ulfaataadha. Godina tokko osoo hin barbaadin yookaan immoo filannoo hedduu nama hedduu qopheessuu osoo dandeessu nama tokkoon daawwattee gaafa dabartu godinaalee hedduu akka salphaatti ilaalamu miti jechuudha. Kanaafuu shubbisaan gahee yookaan shoora guddaa taphata. Kanan dhaamuu barbaada namootaaf illee baruu akka barbaadanii jechuudha. Shubbisaan tokko aartii Oromoo keessatti gahee olaanaa qaba jechaadha. Hayyee mee isin yeroo ammaa kana ofii keessan irra dabartanii namoota akka keessanii yookaan immoo dargaggoo lafaa dhufaa leenjisaati kan isin jirtanii mee kun chaalenjii akkamiitu of keessaa qaba? Hayyee dhugaa dubbachuuf beektaa akkuma nama isin jechuu yaaletti shubbisni baay'ee ulfaata. Akka halaala shubbisaa tokko gaafa daawwannu inni mormaa as dabsee as utaalee achi utaalee salphaatti ilaalla jechuudha. Garuu ifaajii guddaa qaba jechuudha. Dadhabbii guddaa qaba. Godinaalee qabnu keessaa hunda isa miila kaaseen beekne gaafa kaastee itti agarsiiftu isa morma asiifachi jedheen beekne gaafa itti agarsiiftu salphaa miti jechuudha. Dabalataan asumaan dhaamsa carraan kun naa kenname dhaamsa wayii dhaamsachuun barbaada. Shubbistoota kamiyyuu yookaan leenjistoota kamiyyuu gaafa leenjisnu shubbisa yookaan sochii qofa osoo hin ta'in aadaa isaanii duudhaa isaanii ani eenyu kan jedhu jalqaba ani eenyu gaafa jedhu jalqaba shubbisaan tokko gaafa leenji'uu dhufu kan fakkeenyaaf akka kootti ana baluudha jedhee namni tokko gaafa ofii isaa natti ibsatu yoo xiqqaate Oromoon abbaa torbaa of beekuu qabaadha. Kanaafiyyuu wanta kanallee osoo barsiisanii natti tola. Anama fakkeenyaaf akkan baradheetu osoo hin ta'in akka artiin naaf galetti hin barsiisa. Dhaamsa kanallee dhaamsachuun barbaada. Kanaafiyyuu ulfaataadha. Kana jedhamee kan ibsamu isin jechuudha. Hayyee mee amma warri isin jalatti leenji'aa jiran kun egeree isaanii akkami? Borii isaanii? Akkuma isin jedhee jechi akkan ofii leenji'etti miti ijoollee kana leenjisu. Sababni isaas ani waa hedduu darbuu hin danda'a. Isaan immoo wanta hedduun ani darbisan darbuu hin qaban. Sababni isaas yeroonis yeroo mijataadha. Wanti hundi yeroo toledha. Hojii garaagaraatiin yeroo itti hojjetanii bahuu danda'an aadaa isaanii duudhaa isaanii itti mul'isuu yeroo danda'anidha. Akka warroota nuti amma yeroo gaariirra jirra. Warreen nu booddee immoo turan ifaajjii hedduu ifaajanii darbaniiru. Nuti waan hedduu isaan irraa barree as dhufneerra yeroon keenya mijataadha. Anis immoo dhalootan humna hin qabu yookaan immoo ogummaa hin qabu kanaan dhaloota koon dhaalchisaa jira. Dhalootan dhaalchisu sun akkanani baradhe yookaan akkanani darbeetti osoo hin ta'in akka booru isaan ana caalanii mul'atanitti. Kanan jechuu barbaada. Mee akkuma isheen amma jette iddoo garaagaraatitti kan ati leenjisaa turte iddoo tokkoo miti. Mee yeroon ati leenji'aa turtee fi yeroon amma immoo ofii keetti dabaree argattee itti leenjisaa jirtu kun haala akkamiiti? Galatoome yeroon leenji'aa turre irratti akkuma daroon ibsite shubbisni aarsaa guddaa gaafata. Bu'aa bahii hedduu gaafata. Hojiin aartii kamiyyuu bu'aa bahii hedduu gaafata. Gufuun illee jiraachuu danda'a. Kan hundaa darbuudhaaf maaltu si barbaachisa? Obsa qabaachuu qabda jechuudha. Hojii kamiyyuu gaafa hojjettu obsa qabaachuu qabda. Maaliif kan jedhe tokko rakkachuu dandeessa. Maatirraa gargar baatee jiraatta. Namoonni haalli ilaalchumti illee uummanni siif qabu yookaan immoo sabni tokko waa'ee aartii yookaan immoo waa'ee shubbisaa kan hin beekne ilaalcha gadaanaa wayiiti. Garuu haala ilaalcha namni siin jedhu san of duubatti deebitee ilaaluu osoo hin taane ati kaayyoo qabattee deemtu san qabattee gaafa deemte bakka yaadde hin geessa jechuudha. So ilaalcha namaa osoo hin taane ilaalcha mataa keetii gaafa qabattee deemtu. Nuyi gaafa leenjinu namoonni waa baay'ee warri hubannoo hin qabne waa baay'ee siin jechuu danda'a. Iddoon itti dhaqanii akkas waan shubbisa bakka aartii gaafa deemtu waan akka badummaa wayitii deemtutti si ilaalu jechuudha. Akkasitti si ilaalu. Garuu sa'aatii san akkas ture. Har'a garuu adeemsa geessa gaafa uummanni waan kana baraa deemu waan gaarii ta'e itti mul'achaa dhufe jechuudha. Sa'aatii sanitti nuyi oduma rakkannu oduma maal jennu aarsaa meeqa keessa kaffallee leenji'aa turre.
har'a immoo leenjinee deebinee gara leenjisummaatti dhufne jechuudha. Tarii haalli kaleessa darbe sunii fi haalli har'a jiru garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Maaliif jennaan tokko iddoon itti deemtee leenjistullee galmoonni garaagaraa bakka itti si heeyyamamanii jira. Aadaa fi turizimiin illee waan san weel jedhanii bakka itti si fudhatan hin jiru. Maaliif jennaan aartii jechuun guddina saba tokkooti akkuma jalqaba siin jedhe. Kanaafuu uummanni baraa dhufe yookaan immoo aartii yookaan immoo shubbisni maal akka ta'e baraa dhufe waan ta'eef agarsiistuu saba tokkoo tokkummaa calaqqee waan tokkooti sila ta'eef. Kanaaf garaagarummaan gidduu jiru kaleessa dhiibamaa turre har'a garuu weel jedhanii ofitti fudhachuu isaaniiti jechuudha. So kanaaf har'a ijoollee baay'ee eebbisiisnee baasnee leenjisnee baasnee leenjisanii immoo fudhatanii carraa argatanii ijoolleen guyyaa har'aallee hojii garaagaraa hojjetanii jiru. Kilippiiwwan garaagaraa kan hojjechaa jiranii jiru. Carraadhuma argataniitu hawwisoo garaagaraa keessallee kan galanii jiru jechuudha. Dur carraadhuma sanuyyuu hin argannu jechuudha nuyi hawwisoo galuudhaaf. Maaliifin har'a babal'ateera aartiin babal'ateera namni hubannoo kennaafii jira waan ta'eef garaagarummaan isaa isa kana. Mee isin sadarkaa kanatti leenjisaati kan jirtan yeroo ammaa kana gara fuulduraa hoo maal karoora keessan? Karoorri keenya gaawaa baay'eedha yoo rabbiin itti nu guute tarii shubbisuma kanas hojjanna inneetii miti hafnu yookaan immoo shubbisuma kanarratti miti yeroo keenyas dabarsinu oduma shubbisa hojjannu hojiin aartii waa baay'eetu jira. Aartii keessa ogummaalee garaagaraatu sila jira yookaan gara sagaleetti darbuu dandeenya yookaan diraamaallee ta'uu dandeenya. Hojuma aartii wal qabatee waan ta'eef karoorri keenya isaa tarii manni barumsaallee fuuldura kanatti hin banama jechaa jiru. Mana barumsaa sun yoo jiraate isa seennee barannee waan yaadni tokko galmaan hin geenye dheetaa yaadaan akka ofitti. Hayyee dabalataa wanti hin jedhu jiraate akkuma inni jedhe aartii ni jalqabne malee galma hin geenye. Galma ga'uuf immoo waa hedduutu nu fuuldura jira. Waa hedduu sana karoorfanneerra karoora immoo kan guutuu waaqayyoodha. Har'a fedha keenyaan miti kanas geenye borus inni nu geessisa. Leenjisneerra yoo xiqqaatee ijoollee 10 akkas baasna ta'a. Akkuma keenya ifaajaniitu as ga'anii isaan immoo boru daran bakka keenya qubachiisne dhaalchisne isaanis akkuma keenya leenjisa akka ta'an cimsuu humna qabnuun bukkee dhaabachuudha. Inni dhuma akkuma kaayyeffannee baane gama aartii kanaan xiqqoo Oromiyaan as fagoo miti. Nuun immoo sanaan caala warroota kaaniin caala mul'isuu qabna. Saba bal'aa qabna. Wantuma nutti hafe hin jiru waan ta'eef iyyuu jabina waaqayyootiin galma hin geenye inni yaanna. Kumaan keessumaayyuu addatti shubbisa qofa osoo hin taane gama sagaleen illee namoonni hiriyoonni kee warri dhiyaatan sagalee bareeda qaba sirballee hojjetee jira kan jedhani beeku nama nu gaadha. Dhugaadha garuu sagalee nan hojjedhan ture jalqaba hojjisa magaala sabbataa irratti gumii wabii lubbuun jedhamu tokko jira. Gumii wabii lubbuu san keessatti yeroo hunda torbanitti yeroo 3 qabna turre. Achirratti shubbisaa miti nan hojjedhu sagaleen hojjechaa ture. Gaafsan sirbootuma weellistoonni sirba san fuunee sirbinaa oduma jennu vookaalillee hojjenna turre. Adeemsuma keessa gara sagaleetti dhufne jechuudha. Gaa akka namni jedhes tarii bareeduu danda'a bareeduu dhiisuus danda'an hin beeku. Sirba dhuunfaa keetti hojjettee qabdaa jecha? Sirba dhuunfaa kiyyaa'ee sirba jimmaa tokko hojjedheen ture. Garuu kilippii ittiin hojjenne achumaan gara shubbisaatti gore jechuudha. Sagalee addaan kute. Mee sirbicha asumaan daawwattoota keenyaaf irraa waa xiqqoo nu jedhi sagalee. Dagattu. Yoomuu silaa ireena yaanuma iree yoomuu silaa ayaanuma qalbiin kiyya fuutee na buuste jimmaa. Yoomuu silaa ireena yaanuma iree yoomuu silaa ayaanuma qalbiin kiyya fuutee na buuste jimmaa. Waa'ee bareeda kee namoonni faarsanii oduudhaan nagahee yeroo hasaasanii nam mirkaneeffadhaa jedhee fiigee dhufee bojuu kan kee ta'e kufee natti nafee akkas jedha. Waaw ajaa'iba dhugaa waaqaa baay'ee namatti tola. Mee ati hoo sirba hojjettee qabdaa?
gara fuulduraatti yaadan qaba kanan hojjedhen qabu. Dhugaa dubbachuuf yaaleen ture adeemsa keessa boru. Malee hojjettee qabdu. Ayyee jabaadhu. Mee mudannoo sin gama aartii Oromoo kanaan haga yoonaa waan sin mudate waan irraa barattan mee daawwattoota keenya biraa qooda. Aartiin mudannoo hin qabdi. Gufuullee akkuma qabdu mudannoo hin qabdi. Yeroo tokko maalan ta'e asuma Gullallee kana waraabbii dhufne bara 2000 baruma kana keessa jechuudha. Galgala waraabne xumuramee amma galarra jira. Gaafa galarra jirru uffata qayyarachuudhaaf gara konkolaataatti deemne jechuudha. Gaafa achi deemnu naannoo suni leebaa hattuu baay'ata. Hattuu baay'ata jedhanii waan akkasii silan keessa kootitti qabadhee jiruuf gaafa achi baanu akkana gara makiinatti gadi buunu ijoolleen suusii qaban kun sigaaraa warri xuuxa shishaa caatii warri qaban kun akkana dallaa jala taa'u. Hattuuwwan jedhaman kun kana jedheetuman bira darbee gara konkolaataa si dhaqa amma caammaa qodaa keewwadheen jira uffata shawaattiin jirra. Isaan booda uffata makiinaa keessaan qayyarannu fidannee akkana dhufee miila caammaa ofirraa baasee miila koo dhiqachuufan ta'aa jira. Lakkaa edaa caammaan ganama keewwadhee dhufe konkolaataa keessatti irraanfadhee nufe. Amma gaafa caammaa san hojiidhaan hojjedhe ofirraa baasee uffataan gubbaa keewwadhee surreen keewwanne garuu. Isaan booda caammichaan ma hojii san deebisee keewwadhee tan caammaa kiyyaan ganama keewwadhee dhufe konkolaataa keessaa fidadhee akkana deebi'ee bakkasuma hun ta'u. Lakkaa caammichaan keewwadheetuman jira caammaa san naalaa fudhatan jeetan barbaada. Inuman barbaada osuma narra jiru inuman barbaada inuma anaa miti kaameraawwinis nu bakka jira konkolaachisaan illee jira na wajjin barbaadu shubbistoonis laal hundi isaanuu maal ta'anii teeshinii isaanii gara hallee aattuu sanitti badan inuma barbaada inuma jechuun shifeeriin caamaan illee mindeen ta'e naan jedhe chan jedhee kuma maanni kun keewwattee jirtu naan jedhe miti kanaa motiin jedhee ammas caamaan isuma garuu gaafan itti yaadee laalu edaa caamaan manarra jiru kan. Isaan booda akkamitti kolfa. Mudannoo ajaa'ibaati. Mees yoo maaltu si mudatee beeka? Mudannoo akkamii qabda? Mudannoo hin dhabamu akkuma inni jedhee aartiitti gaafa dhuftu amma dhuma geessutti mudannoo qabanniyyuu jechuudha. Akka carraa fira biran jiraadha. Shubbisa gaafan eegalu jalqaba sobeen eegale. Jechuko shubbisanii barachuu eegala jedhee osoo hin ta'in waa biraan jedhee akka carraa firan bira jiraadhu moo biyya alaa turte gaafani bilbilee gaafadhu waa lama murteeffadheeti. Tokko tole jetti tokkuma yoo didde achiin baa jedhee murteeffadheeti. Garuu an jalqabeera. Jalqabee eegaleen booda ishee bilbilee gaafadhee isheenis nan dinne torbee tokkoon booda si'aayina keessan galee baay'ee jechuudha. Isheenis naa eeyyamtee leenjiin eegalee baay'ee fagoodha bakka hin jiraadhuu fi bakki itti leenji'u ani kanan jiraadhu naannoo Addisuu Gabayaa ture iddoon itti leenji'u immoo naannoo Ashawaa Meedaa ture. Mudannoon kiyya waan inni itti deemuun hafe jechi fageenya ammanaatis jedheen dubbanne naannoo Lukaandaatiin jedheen iddoon leenjichaa qarshii taaksii wanni kaffaluu nan dhabe. Naaf eeyyamaniiru garuu fedha isaan qaba waan ta'eef Addisuu Gabayaa irraa amma Ashawaa Meedaatti lukaan hin deeme. Lukaan deeme garuu gaafan deebi'u hiriyoota kootti waan akkasii jedheen itti hime. Yommuun deebi'u hiriyaa uummatiyya natti fakkaate garuu abaluu ta'ee abaluu wanti nan dabaafadhee jiru kiisha koo keessaa birrii 200 arge. Dhugaa waaqayyo baay'ee na'e jechi garmalee na'e antasaa 200 inni ammaa kun muree fudhufe isuma iyyuu qabadheen beeku yeroo sanatti jechuudha. Gaafani callise yooman kiisii akka kaa'e gaafan ba'u birrii 200 argadhe akkamitti jedhee gaafannaan torbeen booda natti mane jechuudha. Akkasitti nutti himnaan ati iyyuu fedha isaa qabaattee achi lukaan dhufte nuti immoo waan qabnurraa osoo sii qoonne kan jedhu barumsas dhugaa dubbatu baay'ee galateeffachuun illee barbaada. Jabina akkasii naa kennanii amma yoonaan as dhaabadhee numa baradhee xumure nama barsiisutti darbuu kootiif jabina isaanii. Haamilee ajaa'ibaa sii ta'an. Tole mee keessumaa gama shamarranii kanaan chaalenjii hedduutu jira.
gama maatiin eeyyamuu dhiisuu jira. Achuchaan shamarran irraa yeroo durii turaa ture baay'eedha. Mee chaalenjii akkamitti ture gama dhugaa dubbachuuf shamarran ta'uun iyyuu qormaata mataasaa qaba. Gaafa karoorfattu sana murteessitee sana of keessatti qabatteeti jechi galma ga'uu qabdu tokkotu jira. Galma sana ga'uuf immoo waan mudatu osoo hin ta'in namuudata mudannoo sana garuu karoora kootiin darbuun qaba jetteeti. Keessumaa gama artiitti gaafa dhuftu shamarran taate baay'ee ulfaata. Wantuma jechi bakka namni sitti meera shubbisatti gaafa galtu akka gadhummaa tokkootti sitti fudhatu jechi ati kan lafa dhiittu callistee miti. Aadaa kee, eenyummaa kee, duudhaa kee saba bal'aa Oromiyaa mara agarsiisuu jechuun waan salphaa miti. Naman gallee fi hedduun jiru beektaa sana keessatti jechuudha. Sanaafuu kilibumti tokko gaafa dhufu gama shamarree takkatti gaafa kilibbiin tokko dhufu waa hedduu sitti kennama. Gama maatiitiin jira. Gama weellisaatiin ta'uu danda'a. Gama maatiitiin kilibbiin tokko gaafa waraabamu guyyaatiin kan waraabamu jira. Galgaleessitee kan waraabdu jira. Bultee kan waraabdu jira. Sana keessatti gaafaati buleen waan kana hojjedheettu maatiin maalitti fudhatu miira biraa keessa galu jechuudha. Yookaan duriyyummaaf yookaan immoo dhiira faana waa biraatiif fedha biraatiif wanta karoora sanaaf karoorsitee baate itti fakkaata. Gama weellisaatiin isaa ta'u gama artii biraatiin isaa ta'u gama shamarraniitiin qormaata hedduu jira dhugaa dubbachuuf. Garuu kaayyoo qabda taanaan waa kutattee kaate taanaan sanarraa wanti si deebisu hin jiru. Eenyummaa kee beekta taanaan bakka ga'uu geessu tokko yookaan yaaddu tokko karoorfattee kaate taanaan waan kamirraayyuu sin deebisu. Dubartummaan eenyummaayyuu cimina qaba jechuudha. Tole mee kilippiin isin hanga yoonaa hojjettan kilippii keessumaa kan isin dagachuu hin dandeenye kan baay'ee isinitti tolee hojjettan kilippii eenyuti? Kilippii kam? Kilippii baay'een hojjedhee Biyaansi kilippii 50 ol hojjedheera sirboota. Isa keessaa baay'ee kan natti tolu sirba bilisummaa Raggaasaati. Madaa kan jedhu tokko asii fageenya deemeetu hojjenne kilippii sun baay'ee bareeda qulqullina qaba isan jaalladha yeroo baay'ee. Mee dhaamsa gara dhumaatti dhaamsa isin qabdan mee warreen akka keessanii fi warreen ganaa lafaa dhufaa jiraniif dhaamsa akkamii qabdu? Dhaamsa maal dhaamtuuf? Dhaamsaan dhaamu shubbistoonni akka Oromiyaatti baay'eetu jiru. Warri lafaa dhuftootas hin jiru. Warra ammallee hojjechaa jiran hin jiru. Gabaabumatti dhaamsaan ani qabu shubbisni dursa shubbisni maal akka ta'e beekuu qabna. Anumarraa jalqabee shubbisni maalidha? Oromiyaa keessa immoo godinaalee Oromiyaa keessa shubbisni maaltu jira? Shawaa keessa godina yookaan immoo rukuttaa meeqatu jira? Jimmi meeqatu jira? Isa kana sirriitti beeknee Wallagga keessa rukuttaa meeqatu jira? Kana beekuudhaaf beeknee yookaan immoo kitaaba Alamaayyoo Dhaabii maxxansee hin jira. Asumaan isa galateeffachuun barbaada galatoomi naa jiraadhu abbaa koo har'aan nageessin jedhaani ogummaa kana naalachuu keetiif guddaa galatoomi. Kitaaba inni maxxanse san isarraa bitannee iddoo garaagaraatti hin argama waan ta'eef bitannee kitaaba san dubbisnee waa'ee shubbisaa san baruu qabna jechuudha. Inni biraa immoo ijoollee baay'een tarii riitimiillee iddoo itti wal maknu jira. Riitimii sanillee beekuu qabna. Haala rukuttaa godina sanii baruu qabna. Waan qulqulluu ta'e tokko Oromoon aadaa qulqulluu qaba. Aadaadhuun qulqulluu san baasnee uummata keenyatti agarsiisnu jechuun barbaadan. Baay'ee inni jedhee xumureera wanti hin jedhu hin jiru garuu akka nama tokkootti dhugaa dubbachuuf asumaan jabina isaa itti himuun barbaada. Akkuma jechuun nama jabaa dhugaa cimaadha. Akka jabina isaatiin garuu bakka barbaadu hin geenye boruu iftaan hin geessa jedhee yaada. Dhugaa dubbachuuf gaafa dhufnuu fi gaafa fagaannee deemnu tokko miti beektaa. Shubbisni baay'ee ulfaataadha akkuma sitti hime. Isuma callisnee sochii agarsiisnu osoo hin ta'in waa hedduu of duubaatii qaba. Godinaalee hedduu qabna godinaalee hedduu qabnu kana keessaa sochiin isaanii gargar. Dabalataan wanti jedhu jiraate fakkeenyaaf dhalattuu Sadassooddoti asumaan ibsuun barbaada. Godina keenyatti fakkeenyaaf Sadassooddoo gaafa jettu namoonni hedduun Oromoota osoo hin ta'in gara Guraa Gudotaatti fudhata. Garuu miti. Sochii mataasaa qaba. Rukuttaa mataasaa qaba. Kanaafuu shubbisa mataasaa qaba waan ta'eef
godinaalee qabnu kamiyyuu haa ta'u ani fakkeenyaaf waan inni achitti dhaladheef miti kana kanan kaase namoonni hedduus hubannoo sanan qaban waan ta'eef malee jechuudha. Hubannoo kanaa qabaatanii osoo hin ta'in galanii haa ilaalan eenyummaa saba sanaa dhugumaa akkami kan jedhu uffannaa mataasaa qaba. Warroomti baay'ee deemanii agasmara beeku jedhee yaadan dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu kana aabarru godina kamiyyuu haa ta'u sochii mataasaa qaba, aadaa mataasaa qaba, rukuttaa mataasaa qaba. Warreen akka kooti akka isaan jedhu fakkeenyaaf inni waa hedduu hubatee kan nama darbedha. Kan akka koo garuu jiru. Kan akka koo anumarraa kaasee waan kana nuuf galee shubbisni maal akka ta'e nuuf galee rukuttaa saa'u bakka meeqatti qoodama kan jedhu kanallee adda baafannee dhugaadhaaf artiifaa bitamnu jedha kanumaan dhaama. Asumaan mee tarii wanti ani sin gaafachuuf yaadee yeroo naaqate yookaan immoo wanti nani soo sin gaafatee irra darbe soo wanti kun na gaafatame jettanii kan yaadamne. Sirriidha. Anillee yaadan ture garuu irra tarree wanta ani jechuu barbaadu yookaan immoo nama ani galateeffachuu barbaadu ijoollee baay'eetu jira ijoollee shubbisa hojjetanii jechuudha. Ijoolleen aarsaa meeqa kaffalanii shubbisni kun odoon cabin odoon irraa seelamin fuudhanii akkuma kaleessa dukkana san keessaa fidanii har'a ifatti nutti fidan ijoollee baay'eetu jiru fakkeenya odoo furdee akka Sirneessaa Taarramuu Alamaayyoo Dhaabee Bareechaa Baqqalaa isaan kun shubbistoota durii keessaa isaan hangafoota jechuudha. Isaan dukkana san keessaa fidanii har'aas nutti nu biraan ga'uun isaanii guddaa galatoomanii warra ammaa keessaa immoo shubbistoota ammaa keessaa shubbistoota qaqqaxalee ciccimootu jira. Oromiyaan shubbistoota ciccimoo qabdi. Akkumti shubbisnu iyyuu amma kana boozoo qaba yookaan immoo beekamtii qaba jedhee baasee kan mul'ise Tulluu Hirkooti. Nama guddaadha, nama kabajuudha, nama jaaladhuudha. Marsaa lamaaf Odaa Waardiillee mo'atee jira. Maaliif shubbisni akka waan gadhaantummaa wayitti ilaalamaan ture. Gadhaantummaa san immoo har'a buus fuudhee addunyaatti mul'isuun isaanii Odaa Waardii kana fuudhee kennu yookaan immoo badhaafamuun isaa Tulluun nama cimaadha, nama galateeffachuu danda'uudha. Warreen ammaa keessaa kanumaan jabaadhu itti fufi jechuun hin barbaadan. Ayyee galatoomii jecha anis akkuma isaa ijoollee hedduun fakkeenya nuu ta'an jiru. Fakkeenya nuu ta'anis arra geenyeerra. Akkasumas immoo isaan gaafa dhufanii callisanii miti. Isaan dudduubbee qaqqaaxaleen isaan uumanii nuuf qoodan jiru. Isaan galatooman abalabalu jedhee maqaa isaanii ibsuun barbaadu akkasumatti ni beeku isaan miyyuu mataa isaanii waan ta'eef jechuudha. Galatooman jecha dabalataan anaan luka koo qabee etikshaa koo aseeffachi ooftee akka fuuldura uummata dhaabadhu kan na taasifte yookaan immoo ogummaa kiyyaan irra darbe bakka ishii bu'ee ogummaa kana akkan kennu kan na taasifte Tiikii Caalaa jedhamti. Baay'ee naman jaaladha. Dhugaa kabajan isiif qabu kan hidhee ibsuu naman hin dandeenyedha. Dabalataan Minishee yookaan Yaasin Faaris jiru hedduu isaanii abalabalu yoon jedhee yeroo nun ga'u waan ta'eef guddaa naa galatoomaa isinan jaaladha naa kabajamaan jedha. Nama boruu waliin nu haa taasisu dhugaa dubbachuuf galma isaan fedhan nan geessisa jedhee yaada. Kanuman jechuu barbaada galatoomaa. Hayyee mee asumaan gargarti kan baanu shubbisa tokko kaatanii nu shubbistanii xumura itti goona. Birbirsa mootii mukaa yaabuu malee muranii gaaddisee abbaa Jifaar sanyii mootii akkamii si arguun dhufeeyanii. Birbirsa mootii mukaa yaabuu malee muranii gaaddisee abbaa Jifaar sanyii mootii akkamii si arguun dhufeeyanii. Si arguun dhufee jimmaanii burtukaana koo bunaannanii si arguun dhufee jimmaanii. Hayyee egaa baay'ee namatti tola haalli riitimii keessanii haalli sochii keessanii hedduudha kan namatti tolu. Egaa dhumarratti yeroo keessan irraa aarsaa gootanii as istiidiyoo keenyatti waan argamtaniif hedduu sin galatoomfanna maqaa daawwattoota keenyatiin hedduu galatoomaa isin jenna. Sanillee galatoomaa asitti waan carraa kana nuu kennitanii asitti dhufeeruu keessaniif guddaa galatoomaa.
namoota akka keenya hedduu affeeraati akka beekamtii argatan illee taasisan jedha galatooma. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya kan har'aaf jenne kan hanga yoonaa daawwachaa turtanidha. Torban qophii biroon haga walitti deebinutti turtii gaarii.